VOA. Tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa Gijimaata galgal saan lamaa wadhakka akka sa'aatii 8 meetirabaandii 19:21 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu har'a kun ammaantan jalqabna. Harki bitaatti caamsaan soddoon baree ammoo 2017 sanii biyyi jirtan kaak tokkollee taate bokkaa argachuu jirtanii bokkaa irraa haftanii fororoo jennee hoo ansoraa haala keessan keessummeessa. Karoora dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya pireezidaantii yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp waa'ee mootummaan mooskoo dhimma filannoo yuunaayitid isteetsi irratti akka qoratamu yaadamu tarii warri aangawoonni mooskoo yuunaayitid isteetsitti kolfuu malu jechuudhaan irra deebi'anii dubbatanii jiru matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko. Saawudii Areebiyaan nan biyyisiitti baqate hedduu ofirraa galchuuf iji sadii kenniteef iji sadeen kaan ammoo xiqqaachaa dhumachaa deemuu jira warri biyyatti galuun feeneef kaammoo galuufillee horii hin qabnu jedhu rakkoo kee jirraa jedhee dubbachuu jira. Suudaanii fi Masriin biyyi nagaa dhoortaa jedhanii wal himachuuf jedhanii ministeerii haajaa alaa Suudanillee imaltuu siraa Masrii dhaquuf deemuuf irraa lakkise. Samu'eel gurbaan roobootii fi rokkeetti hojjechuun beekamu kadhiyootan dubbisaa jiru kaanii waajjira Finfinnee keessatti hojii itti hojjetullee argate hojii dhiyoottuu jalqabuuf deemuu jira waan har'isanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana nama. Waa'ee shororkeessota gargaaruu irratti wal balaaleffannaan Masriif Sudaan gidduu yeroo ammaataa deeme kanatti pireezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashiriif ministeerri dhimma alaa biyyattii daawwannaa kaayirootti karoorfatanii turan dabarsuun isaanii beekamee jira. Gabaasaa Edward Yeraniyaan kaayiroo irraa ergame soraatu dubbisa. Hariyyummaan Masrii fi Suudaan qoqonyachaa daddabaa yaa'uu jirti. Biyyittii tun lamaan ammaan tana mootummaa biyya nagaa dhowwuu jirta. Warri mootummaa biyya nagaa dhoorti qarqaaruu jirta jecha walimachuu jiran. Ministeerii haajaa alaa Suudaan Ibraahim Gandoor illeen tanumaaf jedheetiin imaltuu sila Masrii dhaquuf qopheeffatu ofirra lakkise. Pireezidaantiin Suudaan Omar al-Bashir Masriitti Suudaan kibbaa naannoo Daarfur keessatti hojii biyyi nagaa dhoortu hojjechuu jira jedheetiin himate waraanis Suudaanilleen akka jecha pireezidaantii kanaatti waraan biyyi nagaa dhowwu ka makiinaa Masrii oofee yaa'u jidduutti argee jedha. ويكفي أنه قبل يومين أبنائكم في القوات المسلحة دحروا مؤامرة ضخمة جدا. Akkana jedha akka jechisaatti waraanni Suudaan lola gama qophaa'eetiin tokko gam Suudaanii kibbaatiin gam kaan ammoo kan Liibiyaa dhufuu jira arga waraanii kenna makiinaa waraanaa 59 barbadeesseetiin daaraa tolchee jechuun dubbata Basheer makiinaan waraanaa kun kan mootummaa Masriitii jedhan televizyiinii Suudaan irraalleetti makiinaa barbadaa'e jedhan mul'isaa turan jaarsi araaraa ka Suudaan kibbaa. Kasuudhaani rakkoo Daarfur irratti mari'achuus illee Masriitti biyyi nagaa dhowwuu jira jechuun dubbata. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaalleen akkana jedhu. سياسات مصر الثابتة اللي ما بتتغيرش ومش هتتغير اللي هي فيها ايه وبأكدها مرة تانية هي عدم akkana jechaatti Masriin seeri bultuun qabdii seeruu fi ulfeessitillee ulfinnaa jettee seera biyyi Orommaa keessin seentuun seera nu irratti yayyabamne kanuma ulfeeffannaallee jedha. Masriin ammoo Suudaan milishoota Islaamummaa Liibiyaa gam kibbaatti qarqaarteetiin isuma warri dhiyootan mana amantii kiristaanaa keessatti nama kurnyaa olii fixelleen warra Suudaan qarqaarte jechuun himachuu jirani warri lamaaniyyuu akkana jecha wal himachuu jira. Aangawoonni Somaaliyaa xayyaarri maqaa yuunaayitid isteetsiin galmoofte tokko gommaa malee dirree xayyaara Moqdishoorra lafa dha'uun ishee sababaa qaamni qubannaa ishee gommaa diriirsu hojjechuu dadhabeef ta'uu beeknee jirra jechuudhaan dubbatanii jiru. Hojii geggeessaan tajaajila imala qilleensa keessaa kan Somaaliyaa Ahmed Mohallim Hassan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti balalsiisaan xayyaaratti D328 jedhamtu yeroo dirree qubannaatti dhiyaatu akka gommaan xayyaarichaa diriiruu dide nu beeksisee jira jechuudhaan dubbatan. Sababaa sanaaf xayyaarattiin gommaa malee lafa dha'uu ishee dura si'a lama deebitee dirree xayyaaraa sanarra naanna'uu isheellee dubbatanii jiru. Akkuma xayyaarattiin gommaa malee lafa geessetti gareen baraarsa balaa ibiddaa bakka sanatti argamuudhaan mootoratti bishaan naqee hojjetoonni xayyaaricha keessa turan 4 martinuu isaanii nagaa ba'uu isaaniis dubbatee jira. Dhaabni kun kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee mootummaa Mooskoo dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa seenuu ilaalchisee yeroo qorannaan dabalaa deeme kanatti aangawoonni Raashiyaa Yuunaayitid Isteetsi kolfuun oolan jechuudhaan dubbatanii jiru.
mormitoonni garee dimokiraatotaa filannoo pirezidaantummaa dabre sana injifachuu dadhabuu isaaniitiin waan akka sababaatti dhiyeeffatan dhimma dadhabaa akka ta'etti kan isaan dubbatan Tiraamp. Geggeessitoota duula filannoo Tiraampiif aangawoota Raashiyaa gidduu hariiroon jiru akka Tiraamp filannoo sana injifatu gargaaruutti ka fuuleffate jedhamee ka qorannaan geggeessamaa jiru kana dhara jechuudhaan dubbatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets. Ministirittiin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duraanii Hilarii Kilintan immoo filannoo pirezidaantummaa dabre injifachuu hanqachuu isaaniitiif sababaan tokko Raashiyaan keessa seenuu ishee akka ta'etti balaaleffatanii turan. Iraaq keessatti har'aa bakkawwan uummanni itti heddummaate lamatti boombiileen konkolaataa keessaa dhoosaman yoo xiqqaate namoota 27 ajjeesanii kabiroo kurna hedduu madeessan. Inni tokko magaalaa Baagdaad aanaa Karadaa mana aayiskireemii namni itti heddummatetti dhoosame yoo xiqqaate namoota 16 madeessee 70 dhiifama yoo xiqqaate namoota 16 ajjeessee 75 immoo madeesse. Sa'aatiilee aga tokko booda immoo magaalaadhuma sana keessa naannoo Shawaakaa jedhamutti boombiin waajjira mootummaa tokko cinatti dhoosame yoo xiqqaate namoota 11 ajjeese. Haleellaa kana kan itti gaafatama fudhate garee Islaamik Isteet yoo ta'u, haleellaan sun miseensota musliimota Shiyaa ka gantoota amantii ittiin jedhutti ka xiyyeeffate ta'uu dubbata gareen kun. Iraaq keessatti har'a bakkawwan Tamsaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Wanitaanaa dabarraa mootummaan Saawud Areebiyaa warra biyya isaatti baqate biyya 90 keessatti biyya baasaa jedhe duruu himate. Guyyaan 90 yookaan G3 sun ga'uuf ammoo guyyuum xiqqaataaf bultii 30 gadi tafe jari kunin ka waraqata biisuun hin jiraatu hin qabnee jedhan warra biyyatti deebi'uu fi horiidhaaf jedhee fi ka biyyatti deebi'uun feenillee hedduu tan irratti ministirii haajaa alaa Itoophiyaa deebii kenne odumaan ministeera kanaallee tan irratti deebii kenne lamaan iyyuu waan isanii qopheessin qabna warra Saawudiitti baqate keessaa tujubeen ka dubbiftee jira kuna. Iyyama jireenyaa hin qabnu Saawud Arabiyaa keessaa akkuma qurubbeetti dhokachaa jiraanna. Malee iyyama jireenyaa hin qabnu. Wanti guddaan nu yaaddeessaa jiru tokkoffaa bultii 90 nuu kennanii guyyaa 90 kana keessatti as keessaa baay'ee jedhan. Guyyaa 90 kana keessatti yoo hin baan ammoo yoo jenne namooti garri caalaan keenya kareefuu dhufantu jira. Kan birrii tokkoffaa ofirraa hin qabnetu jira. Garuu imbaasii dhaqanii immoo yoo katikeetti kutatan ta'e birrii 800. Isumayyuu immoo yoo amma dhaquu baatanii hamma 1,200 siqadanii nama yaaddeessu. Namoonni baay'een Saawud Arabiyaa keessa waggoota dheeraadhaaf eeyyama malee kan jiraatan baay'eetu jiru. Amma mootummaa Saawud Arabiyaa biyya isaanii keessaa namoota eeyyama jireenyaa hin qabne akka isaan bahanii fi maaltu sababaa ta'e maalirratti ka'e? Waan sababaa ta'e kana garuu wallaahi rabbi murtii haa beekuu nu duwwaa sutummoo hin taane nama Itoophiyaa kana utuu hin taane indiifaan kun illee amma yeroo ammaa bahaa jiru baangaaliifaa hundumtuu bahaa jiru garuu isaan erga bahanii turaniiru uummati keenya immoo amma bahaan jiru jechuudha. Uummati keenya baay'eensaa as keessa jira dafee deemaan jiru gara galmaa'utti deemaan jiru. Yoo itti galmoofta taates birrii baasta. Galmaa'u yeroo jettu eessatti dhaqanii galmaa'u? Silaa bakki nuyi itti galmoofnu imbaasiidha. Embasii Itoophiyaa moo? Eeyyee. Galmaa'u bakki galmaa Riyaaditti galmaa fakkeenyaaf amma Riyaadiin asii ka'anii dhaquu jechuun anamma akka mataa kootiitti nama beeku jechuudha. Riyaadii bakki hin jiru baadiyyaa Riyaadiin jira jechuudha. Alkarjii bakka jedhamu. Asii ka'ee dhaquun makiinaa waammadha mushaawara jennaan mushaawara sanaan Riyaad sana dhaqachuudha. Galmaa'uu yeroo jettu biyyatti deebi'uudhaaf galmooftu moo yookaanis maanni galmeen sun? Biyyatti deebi'uudhaaf galmoofna nuyi biyyatti tikkeetti kutannee teenyee guyyaa gallu eeggachuudhaaf. Amma galmaa'uudhaaf immoo birriitu fuudhamaa jira jennaan isa kanas xiqqoose sodaannee ka birrii ofirraa qabullee jira kan hin qabnellee jira. Mootummaan Itoophiyaa haala mijeesseera galaayii miidiyaan illee nu jechaa irraa garuu asitti immoo birrii xiqqoo nama gaafatama xiqqoo nama rakkisa beetta. Riyaala 800 kaffaltachuun birrii Itoophiyaa birrii 5,000 yoo sharaf ol ka'ee yookiin 4,000. Qarshii kanas kaffalaniis haa ta'uu galmooftanii gara biyyaatti deebi'uudhaaf fedhii qabdu. Biyyatti galuudhaaf hawwiin qabatu birrichi kan nurraa hafu ta'e hawwii guddaan qaba biyyatti galuudhaaf.
800 nama riyaala 10 of hirkaa afaan qabnetu jira beetta. Isa kanaaf hayyoon 800 qabaadde yoo obbolaan koo warra hin qabnetu jira beetta. Mootummaa jechuun abbaa ofiitii, haadha ofiitii, obboleessa ofiitii adda mootummaan sun immoo baay'ee gara jabeessa. Numin uummatuma isaa irratti iyyuu gara jabeessa. Kanaafiyyuu inni immoo akka nuyi haalli nu salphatuu fi isa kanallee bakka mootiin afaan qaba waan ta'eef jalatti illee akka nu himanii xiqqoo akka nurraa fooyya'anii jechuun barbaada beektaa. Nama saamu bakka utuma qaraarri sun hin gahin bultii ji'a tokko safee utuma inni iyyuu hin gahin nu saamuu jammaranii. Ergi mootummaan biyyattii biyyaa baasiniin jedhe maal hojjettanii jiraataa jirtu isin? Wallahi riyaaluma isee 100 taatu 200 taatu kaleessa deengadda nurka jirtuun buskutuma kanattiin bibbitannee jiraachaa. Saawud Arabiyaa jiraataa akka turteef eeyyama hojii kan hin qabaanne keessaa dubree tokko haasofsiiseen jira. Biyyatti deebi'uuf fedhii yoo qabaatte gaaffiin dhiyeesseef akkas jette. Eeyyee yaada qaba garuu niyyaan koo immoo sila ajjii booda fangaluu barbaada beektaa ajjee fangaluu barbaada. Laakiin jarri immoo ji'a kanarraa achii hin bunnu jedhan raamadaana asitti galuuma qabdu malee raamadaana achi dabarsitanii kan hin qabdanii jedhan. Kunoo haala deemeera amma kunoo waraqata baasadhee nufe. Eessa deemte? Maktaba deeme. Embasii jechuudha? Embaasii. Maal isiniin jedhan achi? Suuraa lama fudhatanii tokko waraqata akka ittiin nuti beekamne teenyuu fi akka ammumaa nuti ji'a keenya xumurannutti isaa tokko nu kennanii suuraa tokko immoo biratti maqaa keenya ganda keenya bakka jireenya keenya bakka dhaloota keenya umurii keenya kan abbaa keenyas maqaa haadha keenya abbaa keenya nu gaafatanii lakkoofsa silkii bilbilaa kan biyyaa fudhatanii deebi'ee dhufe gaa bor immoo deemeen ganaa shaaraa ka'a. Namoonni tokko biyyatti deebi'uudhaa fi embasii Itoophiyaatti qarshii baasuutu nurra jiraa jedhu ati qarshii sana baafteetta? Qarshii hin baafne gaaf kun amma qarshii baastaniiti tikeetti kutattuun hin jechaa jiru. Amma yoo baafatan birrii rakkataa yoo immoo raamadaana 29 ga'an immoo birriin hin dabalaa yaada jedhu faatu jira. Isi wajjiniin biyya sana keessa kan jiraatan eeyyama jireenyaa kan hin qabne biyyatti kan deebi'uun barbaanne ijoolleen jiru? Baay'eedha isaanoo. Yaadaan warri akkas jedhan baay'eetu jira. Garuu gaafa wanti kun dirqama irratti ta'u immoo dhiisanii galuufaa danda'u laata. Ammaa fi kan hin galuufaa jedhamtu baay'ee jira. Gama biraatiin dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam torban darbe waa'ila keenya afaan Amaaraa Mastaawotaa irraa gahuuf akka ibsanitti waliigalteen seera hojjetaaf hojjechiisaa mootummaa Saawudiif Itoophiyaa gidduutti mallatteeffamuusaa dubbatanii waliigalteen kunis mirga lammiiwwan Itoophiyaa eegsisaa jedhan. ኢትዮጵያና የሳውዲ መንግስታት የስራ ስምሪት ስምምነት ተፈራርመዋል። በኢትዮጵያ mootummaan Saawudiif Itoophiyaa waliigaltee hojiitti bobbaasuu mallatteessanii jiru. Gama Itoophiyaatiin ministiriin dhimmoota hojiif hawaasummaa Abdulfattaa Abdullaahi gita isaanii ka Saawudii waliin waliigaltee kana mallatteessan kun waliigaltee guddaa akka ta'etti ilaalamuu qaba. Lammiiwwan keenya karaa seeraa alaa karaa dallaalaatiin otoo hin taane karaa kaampaaniilee kontiraata walii mallatteessanii mirgi isaanii eegamee fi gara Saawud Arabiyaa dhaqanii hojjetanii akka fayyadaman ka taasisu waliigalteen kun. Dhimmi kun waggoota 2 oliif irratti mari'atamaa akka ture ta'uu kan ibsan obbo Mallas Alam Itoophiyaan biyyoota galoo galaanaa waliin waliigalteen hojii mallatteessite 4 ennaa ta'u kana dura Kuweet, Qaataarii fi Yordaanos waliin mallatteessiteetti. Ittaansuudhaanis waliigalteedhuma wal fakkaatu Libaananiif Arab Emireet waliin mallatteessuuf mariin geggeeffamaa jira jedhan. Obbo Mallas Alam mootummaan Saawud Arabiyaa koolugaltoota seeraan ala biyyattii seenaniif yeroon guyyaa 90tti biyyattii keessaa ba'an labse ilaalchise haala jiru ennaa ibsan. ወገኖች የሳውዲ አረቢያን የ90 ቀን የፎታ ጊዜ አክብረው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የሚያበረታታ ነው። ምክንያቱም lammiiwwan yeroo Saawud Arabiyaan kenniteef ka guyyoota 90 kabajanii biyya isaaniitti akka deebi'uu qaban kan jajjabeessuudha. Sababaan isaa yeroo ittaanu karaa seeraatiin leenjii barbaachisuuf afaan baratanii gara Saawudiitti deebi'uu akka danda'aniif daandii saaqa kun. Lammiiwwan baqattummaan jiraatanis biyyatti yoo deebi'an hojii hin qabnu waan ittiin hojii jalqabnullee hin qabnu jechuun komee isaanii dubbatu. Guyyaan kennameef yoo xumurames xalayaan manneen warra hojjechiisaniitti ergamaa waan jiruuf haalli jiru yaaddessaa ta'uusaa ibsaa jiru. Mootummaan Saawud Arabiyaas kanneen biyyattii gadhiisanii hin bahin irratti tarkaanfiin fudhatu hamma ammaatti hin beekamin jira. Tammantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootti qophii ta'e neegii jalqabnee daqiiqa 15 yaane 15 jiranuu guyyaa isanii biyyi jirtan ammoo waariyaa achumaan raadiyoon VOA jalqabee sagantaa afaan Oromootti afaan Oromooti VOA News Hornaat VOA News lamaanuu imeelii kenna. Waa'ee uummata Oromoo kan beektu laata.
Barataa Saamu'eel Margaa kadhiyoo tanaa raadiyootiin irratti dubbisuu jirru kun roobootii fi hojii teekinooloojii baranaa akka hojjechuun biyyi keessaaf biyya laalleetti dorgomeetiin mimilkaa'uma jira. Dhiyoo tanallee akkuma kaleellee jenne biyya Indii keessatti nam 70 waliin dorgome waan kalee hafee ardhaaf bulfanne waan dorgommii sunii irratti wagaafanne mee waan inni dorgommii sunii irratti jedhe jaalanneetti mee kan jedhe. Saamu'eel Margaa jedhani. Badhaasa geeba tokkoo fi sartifikeettii kan workshooppii fi sartifikeettii kan naasaa Roobert Chaalenji Itoophiyaa pirezidaantinnatii fi faawundarii kan ta'e naa kennanii jechuudha. Abbummaadhaan hundeessuudhaaf. Eeyyeen achiin booda ijoollee kan kee bara gareedhaaf dorgommiidhaaf akka dhiyeessitu jedhame biyya Ameerikaatti jechuudha. As dhuftee agarsiisuuf carraa argatte. Ijoollee sanaaf akka dorgomanii jechuudha. Anillee yoo humna hin qabaanne kaampaanii tokko jalatti fideen dorgomsisuu hin danda'an jedheen. Innas immoo yoomidha dorgommiinsa? 2018 bara dhufu April irratti jechuudha. Dorgommiin amma biyya Hindiitti moote kun egaa yeroo darbe interviyuu goone asii? Guyyicha 17dha. March 2017 jechuudha. Ji'a 2 dura jechuu? Biyya keessatti waa'ee naasaa kana dhaabbata tokko banuuf karoora akka qabdu yeroo darbe dubbattee turte maalirra geesse? Parsantii 100 parsantii 75 naa deemeera jechuudha. Iddoo argatteetta? Iddoo argattee kireeffadhee taniin jira. Gamoo Oromiyaa Taawar fooqii 2ffaa irratti Finfinnee jiru jechuudha. Achumatti waa hundumayyuu dandochaa jira jechuudha. Waan akkasii yeroo hojjettu horiin si barbaachisa. Atoo barataadha. Akkamittiin hin argadhettee yaadde? Kanaan dura dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa kan jedhamtu ishiitu na gargaara jechuudha. Akkasumas immoo bulchiinsa Galaan isaanis na gargaaranii. Isumaan hin ga'e jechuudha. Isumaan hojjechaa jira. Amma immoo dabalata kiitonni kan ijoollee itti baratanii sana kan asittillee itti dorgomanii sana kan itti leenji'anillee ni barbaachisa jechuudha. Ameerikaa irraa galaa inni baay'ee expensive gatii guddaadha jechuudha. Maallaqichi sana baay'ee fudhata jechuudha. Amma isarratti akka na gargaaruun barbaada jechuudha uummanni Oromoo. Meeshaa ittiin leenji'an Ameerikaa gara biyya keessaatti galchite achi ijoollee sanaa wajjin irratti hojjette dorgommiif gara United States dhufuuf jechuudha. Eeyyeen. Kan biraa akkaataatti horii argattu wanti yaadde jira? Amma nan dhabee almost gaggaafachaa jira. Namni keenya afaaniin dubbata iddoo sanatti hin argamu. Baay'ee kan nama gaddisiisudha. Amma kan barbaadu uummanni Oromoo biyya alaa kan jiran hundeeyyuu akka na bira dhaabbataniin barbaada jechuudha. Ana qofa osoo hin ta'in ijoollee Oromoo jenereeshinii amma kan jiraniidhaaf akka gargaaranidha jechuudha. Ana qofa miti ijoollee jenereeshinii sana beetti sana guddisuu qabna jechuudha. Barataa Saamu'eel Margaa Baragar jechuun 2018tti dorgommii naasaan as United States keessatti gaggeessuuf barattoota akka isaatii 20 kan of keessaa qabu garee tokko hoogganuun as gara United States dhufuuf jira. Barataa Saamu'eel Margaa waliin kan hojjetaa jiran Injiinar Iyyoob Hiikaa waa'ee dandeettii isaa maal jedhu? Dandeettii isaa fi amma haalli umurii isaa kan walitti dhufu iyyuu miti baay'ee cimaadha. Biyya Indiyaa irratti akkuma amma dubbate naasaa Roobert Chaalenji sanaanii biyya Ameerikaatti yeroo darbe kan sartifaayid ta'edha. Sartifikeetii naasaan fudhateera. Sadaffaa irratti yeroo darbe dhimma rookeetii saampiliidhaaf wanta argisiise qaba. Kanaaf haalli dandeettii isaa waan inni hojjete wajjin gaafa wal bira qabee ilaalu meekaanikal paartii sanaa elektirikal paartii sanaa umurii kanatti akkas walitti fidee waan sana hojjechuun wanta guddaadha umurii kanatti. Space Agency kanan biyya keessatti dhaabaa jechaa jira. Inni kun salphaa ta'a. Gara fuula duraatti amma heedkwaarteriin akka kennamu yaadaan jiran gama internaashinaali gama NASA Space Centeriitiin jechuudha. Garuu utuu sadarkaa sana hin ga'in amma jala kanatti wanta summer campii wal qabatee barattoota KGT hanga gara olii high schoolii university kan jiranii haala kompitiishinii biyya alaa irratti deemanii akka isaan hirmaataniin kan mijaa'ee jirudha. Kun erga godhamee booda fuula duratti gara heedkwaarteriitti guddaatti dhufee dhimma gaavarmentii keessa kan gashuu danda'udha wanti kun. Gara fuulduraatti wanta akkasii ijoolleen gaggeessuu danda'an kan akka Saamu'eel fa'aa warra kana boodas ka'an injiraatu carraansaa bal'aadha jettanii yaadduu Injiinar Iyyoob? Yeroo ammaa biyyi keenya sadarkaa developmentii keessa jirti as Afrikaa miti.
Kana keessatti amma barattooti hedduun dhimma hojii innoveetiivii kanarratti bobba'anii jiru. Kanaaf haalli naannoo jiru rakkina hin qabu. Haala sanaan kan wal argatee booda fuulduratti kan socho'uu danda'udha. Gama sanaan wanta nama sodaachisu hin qabaatu. Walumaa gala hojii kana gaafa karoorfattan rakkina nutti ta'a jettanii wanti yaaddoftan maal? Jarri amma gaafa sartifaayii godhan achirra naasaa roober chaalenjii kana mirga isaa gaafa kennanii fi saampliidhaa fi asii ofii isaatii ispoonsharshiipiin namni isa gargaaru barbaadamee fandii reezde ta'ee propoozaaliin qophaa'ee saampliidhaaf waan arguu barbaadantu jira. Erga saampilii kana mucaan kun kan hojjedheeraa sadarkaa kanarra gaheera jedhee argisiisee booda keessummootii waamamu. Naasaa irraas hin dhufu, biyya keessaas hin dhufu, intarnaashinaal irraa hin dhufu. Seeromoniitu jira, inaagureeshin deeyinsaan geggeeffama. Inaagureeshinii sana irratti hin beeksifamaa jechuudha. Amma garuu wanti rakkina ta'a jennee yaanu gaama sadarkaa fundraisingii kanarratti. Horii haala jechuun. ispoonsarii haala faayinanshaaliidhaan magaala hojii cimaa gaafata. Xiqqoos egaa wal hubachuu kan jedhu immoo jira. Namni gaafa kominikeetii wal godhuu wal hubachuu isa danda'amus biyyattii kana keessatti xiqqoo ulfaataadha. Isumayyuu haa ta'u iyyuu malee jennee gaamma dhaadannoo maan cimnee wanta kana karaa kamiin iyyuu haa ta'u hin jalqabna jennee jirra. Galman gaa jennee ganna kana keessa wanti godhamu jira jechuudha. Akkuma amma inni dubbatu gama danda'ame bira dhaabbachuusa jedhudha. Haala hojii kana bira dhaabbatame ummatii kun akka wal gargaaree wal tumsee akka kaayyoon kun galma ga'udha sadarkaa barumsaa kanarratti jechuudha. Haala dhaabbata kanarratti juunii jalqabaa kana keessa galmeen akka jalqabuu fi ijoolleen afurii biyya Jarmanii irratti sama kaampiidhaaf woorkishooppiidhaaf akka dhiyaatanidha. Ijoollee oolmaa gara Adaamaarra kan jiranii jiru. Amma garuu manni barumsaa cufamu moo? Boordiing iskoolii achi gara Adaamaa jirurraati jechuudha. Ijoollee garee kana keessa lixxee hojjettu qopheessitaniitu jechuudha. Ijoollee afur jeendar baasdiitu hin ta'in ijoollee dhiiraa lamaa fi ijoollee durbaa lama. Boordiing iskoolii Adaamaarra jiran suni oolmaa kan jedhamu dhaabbata sanarra jiranii dandeettii addaa kan qaban amma innoveetiif paartii isaan hojjetan hanga foormulaa fa'aa kireetii gochuutti kan deeman jiru. Ijoollee barumsa isaaniitti cimoo ta'an achi keessanii jiru. Dabalatas immoo mana barumsaa lammaffaa irratti amma Hilltops Academy kan jedhu deemnee haasofsiisnee turre gara Ashawaamiidha. Achittis ijoolleen jiru amma sanbata guddaa kana saayinsfeeriitu wanta dhiyaatutu jira. Achirrattis hin beeksifama. Sana sanaanii warri gara baadiyyaarra jiranii dhaga'uu danda'u. Utuu dubbannu asirratti amma barattooti yeroo deemanii ijoollee orfansi ta'an ijoollee immoo dandeettii qabaatan. Ijoollee abbaa fi haadha hin qabne. Isaaniif warra akkasiitiif immoo kan yaadame barattoota 10 iskoolaarshiippiin akka kennamu karoora keenyadha kun. Waa'ee barumsa kanaa laallatee waa'ee kompitishinii laallatee tootaalii ijoollee 50 yoo argannu sana keessaa ijoollee 10 warra orfansii fi warra rakkina garaagaraa qaban waan akkasiidha. Dabalatas immoo amma fuula duratti biraanchii akka inni godhatus yaadaa jirra. Amma gara biyya alaatti biyya gara Awurooppaa garma US kanattis haa ta'u biyyoota alaa kana keessa warra jiraniif biraanchii yaadamee ijoolleen intarnaashinaal ijoolleen biyya sana keessa jiran saba keenya kan ta'an irratti hirmaachuu akka isaan danda'aniif biraanchiin achitti banamee hojii kana jalqabuu fi karoora qabannu jirra. Namoota sagantaa kana dhaggeeffataa jiraniif maal jechuu barbaadu? Dhaabbata dhimma space educationii kanaan wal qabatee jiru irratti gama isaanii danda'ameen mana barumsaa irratti illee barsiisoti jiran ijoollee akka isaan qopheessanii maatiin illee ijoollee isaa irratti akka inni dammaqee qopheessu warri gargaarsa gochuu barbaadan gochuu danda'u. Walii wajjin hojjetanii galmi guddaan ga'uu akka danda'amu isaanis yaada isaanii keessa akka kaa'atan. Gargaarsa maallaqaatiinis akkuma kana immoo dhaabbata Masarat Dhaabaa kan jedhamu production irratti kan hojjettu baay'ee galateeffachuu barbaanne. Yeroo sana gargaarsa dhama'ii guddaa gootee ammas immoo nu faana hojjetaa jirti. Kanaaf namooti yaada akkasii qabanii nuti akka isaan dhaabbatanidha ergaan nuyi dabarsu. Barataa Saamu'eel Margaaf Injiinar Iyyoob Hiikaa hedduu galateeffachaa milkaa'ina hawwinaaf aan jaallannee gammadaati nagaatti.